akkam jirtu hordoftoota Safiyaa yuutuubii nagaa fayyaa keessanii warroon viidiyoo shi'eenni jettanii shi'eenni viidiyoo kiyya jedhan jira yuutii kiyya jala amma akka akkaataa shi'eenni itti banattanii uffata irraa qabatta isin argisiisa yuutuubii kiyya subscribe share like naa godhaa okay shi'eenniini pileestoorii keessa seentaniiti mataa kana gubbaarratti shi'een jettanii barreessita warri hin beekne shi'een akkana isinii dhufa daawunlood godhattanii tokko farra isinii dhufa obsaan eeggadhaa ga daawunlood ta'u amma hagan daawunlood ta'eera yeroo inni daawunlood isinii ta'e jechuudha isinirra bilbila irra gabbuufattanii booda shi'een keessa seentanii okay jettanii anamma dura iimeelii isaa waa itti galchee banadhee fi akkanuma naa dhufa jechuudha maaliif anam gubee gabbuusee dura waan irraa bitadhee jiruuf bakka wajjin tura bakka akkaataa isinii itti galchitanii irraa bitattanii isin argisiisa kuni amma gabbuuseera waa hunda isaan guunne foormii osoo hin guutamin hin dura akkanatti ba'a akkana gootan goo shooppii kan gattuxxanii saniin booda akkaawuntii isin gaafata yookiin akkaawuntii googilii keessa ittiin banatan jechuudha itti galchitanii isinii soqaa tura amma naa fi akkaawuntiin kiyya naa banameera jechuudha uffanni fakkeenya afaan dura irraa xalabadhee jiruu fi akkaawuntichi kiyya naa banameera fakkeenya nama uffata kana yeroo xalabdani fakkeenya uffata kana yoo barbaaddani akkana gootanii jala kana saayisiitu jira emmitu jira eessitu jira ellitu jira saayisii keessan laazima saayisii keessan beekuu qabdanii jechuudha yeroo fakkeenya nama uffata ellii kana yoo xalabachuu barbaade akkana gootanii aaditu kaatee hon gaxuxxan sambooda anama uffata xalabuu waan hin barbaanneef jala kanatti illee yeroo uffata bitattanii uffanni sun bareedaan isinii dhufee jala kanatti komantii barreessaa birrii isinii herreegaa jechuudha uffata isinii kennan fakkeenya nama uffata kana xalabuu barbaadaa jechuudha uffata kanneen xalabachuu waan barbaaduuf amma raayitii irra godha raayitii irratti gootanii amma uffata kana xalabuu waan hin barbaannee fi raayitii akkana irra gootanii jala kanatti maallaqni isinii ba'a cheek aawut yoo xuxan jechuudha cheek aawutiin booda amma asirratti torbee ramadaana kana keessa birrii 20 isinirraa fudhatu firii diraayiverii isinii dhufa ramadaana booda garuu fudhata birrii 20 jechuudha amma sitti kaarditu jira kaashii on daayiverti kan kana raggattuxanii bakka kana rakaattan jechuudha irra gasiixanii dakanatti isinii baa jechuun maallaqni isinii baa dakanatti diskaawuntii illee walumaa isinii baa bakki tootaalii birrii isin kafaltanii fi diskaawunticha illee dakanatti walumaa gala isinii baa kontiinii fayyada tuxxanii jechuudha saniin ala kontiinii yoo jettaniini afa kennaa fi koodii isinii dhufaa koodii san itti galchaa isinii jedha koodii isa itti galchitanii haaluma salphaadhaan shi'een irraa uffata xalabattanii jechuudha akkasii horroon isiniin galiin komantii jalatti nagaa hadhaa isinii deebisaa barreeffamaan illee isiniin jedha kun amma xalabameeraa jechuudha isinii galee nama waan xalabuun feenee fi irraa deebi'aa jechuudha akkasii galatoomaatti yuutuubii kiyya subscribe share naa godhaa